beekumsa amantii guddoo illee hin qabu. Daffaruullee yookaan amanta waliillee qoosuu hin barbaadu. Garuu waan amantaa dubbachuu dhufu naaf qalchaa jedha abba jirmaati. Dhiyeen kana miidiyaa hawaasa gubbaa waan deemaa jiru na yaachisee akka uummata tokkootti akka nama dhimmi kuniin gize tokkos galchuutti dhufe dubbachuu waan qabuuf yaada miidiyaa irratti ibsachuuf dhufe. Yeroo dheertuun dura kitaaba paasteriin soba Afrikaa kibbaa duraanii خمان تام باسترو مسا تلوغا ديبي مكادو شيتمولا رامابولا بريس the church mafia خطاب جردو بيسا توري خطابي خونيني أكاتا أبوتي نمانتا خيسوما باستروتي فدي خطاب كلوتي على فدي ساني فيت أنغاچوف أمتي ساني exploit تقولن الربلين ناوان دوباتوف وان كتاب خنا دوبسي فيت لم خنا روان غباب دو طافو فتويات قبو جدو تنمو امنتوتا ككخيس وانتي غرغرا وانتوتي صفوف عاده ومتا ولينجرين لميله بيتي بلا غدجو غبا خان بلنا ميداوات خان غبا مملچو القبانان الردوبچو دوفي يچو دنديت اكم جد انا منتا ربكم سخي ديكا ديما منتا خنا لخي سينه بورچون قبو بورچون دندو امو ديمي ميديالا واسا غبات Tokkoffaa ogeessa miidiyaa hawaasaa waan ta'eef lammeessoo dhimma kanarra qorannoo gaggeessaa waan jiruufi rakkoo miidiyaan hawaasaa kun qabuu fi gocha abbootiin amantaa tokko tolchuu jiran irra dubbachuu barbaadeeti. Yeroo gargaraatti waggaa dheeraa fi Itoophiyaa keessatti mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa keessatti maqaa taabotii buu jedhaniin abbootiin amantaa saamicha akka lafa qonnaan bulaa dabalatee wantoota safuu hawaasichaa irratti dhiibbaa ga'uu ni danda'an hedduu godha turuu isaanii walumaan qabna. Dhimmi kun immoo mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa gubbaatti rakkoo ni dhaqqabsiisu waliin beennaa jechuudha. Mootummaanis akkasumas karaa akkaatiin walitti bu'iinsa uumame waggaa muraasaan dur manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa rakkoo jajjabduu keessa seenee ture. Saatii ammaan tanaatti warri Ortodoksii kun xiqqoo qabbanaa'ee jennaan amantoota biraarra wantooti mul'achuu jiran rakkoo wal fakkaata waan fidan fakkaata. Keessumatti gochooti abbootiin amantaa akkasumas hordoftooti amantichaa tokko godhuu jiran waan baay'ee nama yaachisaatii jedhattiin herrega. Paasterii jechuun hojiin isa guddayoon hojii waaqa dalaguu uummataaf waaqa walitti fiduu amanta jajjabeessu malee hannaa miti sobaa miti waliin dha'uu miti uummata saamuu miti. Wanni ammoo cheerchoon tokko keessatti arginu bishaan gurguru akkasumas raagota soba uummata keessaa faffacaasanii uummati hiyyeessuufiifuu waan nyaatu waan dhabe rakkachuu jiru burjujjeessu kanatti akka malee na yaachise kitaaba the church mafia jedhuun dubbise jennaan gochi godhamuu jira exactly kanaan waan wal fakkaatuuf irra dubbadhaa jedhee karoorsee ture. Kan qofaa miti amantaa muslimaallee keessatti sheekoti tokko yookaan abbootiin amantaa gurguddoon tokko akkasumas hordoftoota amanticha tokko wantoota amantaa muslima bakkin buun hawumata muslimaallee tuffachiisaa yoo godhan arguu jirra. Waan kanarratti hordoftoota amantichaa